Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota maatii Hidiif Miidiyaa akkam nageenyi badhaadhaa nagayaa fi kabajaan ulfinni bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha Hidiif Miidiyaan haala ajjeefamuu weellisaa jaalatamaa fi kabajamaa Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hokkora biyya keessatti ka'een intarneetii mootummaan balleessuuf torbee lamaa oliif fuullee uummata Oromoo hundaatii baduun kennanii beekama. Haa ta'u malee hanga haalli biyya keessa jiru sirraa'utti Yuunaayitid Arab Emiraatii fi Kanaadaa akkasumas Ameerikaa magaalaa Minisootaa irraa akka cimsinee oduu biyya keessaa fi biyya alaa isin biraan geennu asumaan isin beeksifna. Kabajamtoota maatii Hidiif Miidiyaa warri taatan hundi keessan guyyaa har'aa oduu gaggabaaboo biyya keessaa qabannee isinii dhiyaanne. Hidiif Miidiyaa irraa anka isin wajjin taasisu Numeyrii Hussein hangafoota oduu. Gaazixeessaan OMN beekamaa kan ta'e Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaa guyyaa har'aa jechuun adoolessa 17 bara 2020tti waraana mootummaatiin ukkaanfamee to'atamuu isaa maatiin isaanii himan. Du'a Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hokkorri uumame irratti lubbuun namoota hedduu darbuun isaa ni yaadatama. Manni maree bakka bu'oota uummata Tigraay walga'ii isaa aadaa guyyaa kamisaa taa'een filmaata sadarkaa naannootti gaggeessuuf jiru muudama hojii raawwachiiftoota koomishinii filannoo raggaasise. Kan irraa isinii dabraa jiru Hidiif Miidiyaadha. Anka isin wajjin turtii taasisuu Numeyrii Hussein bal'ina oduu. Gaazixeessaan OMN beekamaa kan ta'e Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaa guyyaa har'aa jechuun adoolessa 17 bara 2020tti waraana mootummaatiin ukkaanfamee to'atamuun isaa maatiin isaanii himan. Guyyoo Waariyoo gaafii fi deebii OMN wajjin haala ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee OMN'if yaada kenneen gaazixeessaan tokko mirga nama tokkootu osoo hin buune fedhii abbichaa irratti hundaa'uun eenyummaa tahee yaada isaa kan irraa fuudhuu fi ogummaa gaazixeessummaa tolchee beeka jechuu yoo ibsu, haa ta'u malee waan ani hin qabne narratti tuuluun akka waan ani Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee fakkeessuuf narratti duuluun cubbuudha jechuun fi dorsisa hamaa narra deemaa jira makalaakaan kiiloomeetira 700 deemu maatii kiyya dorsisaa jira jechuun himate. Qaama mootummaa tahee alkallattiin na barbaada ta'e ani Finfinnee keessa jira yeroo kamittuu harka itti kennatuuf ani qophiidha. Haa ta'u malee ani yakka kamirraayyuu bilisa jechuun kan dubbatu yoo ta'u qaamni hin beekamne rakkoo narra geessuu danda'a yoo na ajjeesanillee akkasitti na beekaa jechuun kan himatedha. Haa ta'u malee guyyaa har'aa mootummaan mana isaa dhufuun ukkaamsee bakka kana geessuun isaa hanga ammatti hin beekamne. Du'a Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hokkora uumame irratti lubbuun namoota hedduu darbuun ni yaadatama. Kibba darbe jechuun torbee lamaan dura mana maatii Hacaaluu Hundeessaa irratti waraanni mootummaa uummata iddoo taaziyaa jiran irratti dhukaasa bane. Mucaa durbicha Hacaaluu morma irra dha'uun ajjeefamuu fi madoowwan hedduu iddoo sanitti ta'e hunda mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa OMN irratti kenneen gocha kana hunda kan raawwate shaneedha jechuun dubbataniiru. Qaamota nageenyaa kenna hedduu ajjeesuu hedduu madeessaniiru akkasumas durbicha Hacaaluu Hundeessaa ajjeessanii jiru jechuun ibsa kennan. Haa ta'u malee ragaa kaleessa sooshaal miidiyaa irratti bahee kan mul'isu kallattii waraanni mootummaa uummata irratti dhukaasa banee ajjeesuu fi shamarran tokko keessaa abiyyi nu nyaate jettu kan dhagamu yommuu ta'u dubbiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa OBN irratti dubbatan akka wal faallisuu fi maqa balleessaa maqaa shanee jedhu ta'uun ifa bahee jira. Viidiyoo yeroo san waraabame yeroo alkallattii waraanni irratti dhukaasu kan mul'isudha. Manni maree bakka bu'oota uummata Tigraay walga'ii isaa aadaa guyyaa kamisaa taa'een filmaata sadarkaa naannootti gaggeessaa jiruuf muudama hojii raawwachiiftoota koomishinii filannoo raggaasise. Bal'ina oduu kana kan dubbise Zaahraadha. Manni maree bakka bu'oota uummata Tigraay walga'iinsa aadaa guyyaa kamisaa ta'een filmaata sadarkaa naannoo gaggeessuu jiruuf muudama hojii raawwachiiftoota koomishinii filannoo raggaasise. Naannichi dhumaa baatii hagayya sadarkaa naannootiin filannoo gaggeeffamaa hojjetaa jiraachuu ibsu isaan ni yaadatama.
Komishiiniin filannoo hundeeffames miseensota filachuuf guyyoota darbaniif uummatarraa eeruu sassaabachaa tureera. Haaluma kanaan obbo Muluu Warqii Kidaanaa Maariyaam Komishinii filannoo naannoo Tigraay ta'uun kan muudaman yoo ta'u, Aadde Tigist Gareedaa Dibaakuluu ammoo itti aantuu ta'uun filatamaniiru. Obbo Marsaa Tasayyaa, Obbo Muhammad Sa'iid hooggansaa fi Dr. Tasagaa Birhaan hojii raawwachiiftota ta'anii filatamaniiru. Naannoon Tigraay miseensota komishinii filannoo eerumsaa walitti qabataa jiru. Hanga haalli mijataa uumamutti boordicha naannoo kamiituu filannoo geggeessuu mootummaan federaalaas diduuf Tigraay qofatti geggeessuu mirga heeraa hin qabani. Filannoo sadarkaa naannootiin geggeeffamaa jiru kanarrattis paarticha naannicha bulchaa jiru TPLF dabalatee paartiilee mormituu akka irratti hirmaatan eegama. Sababa weerara kooroonaa vaayirasii irraa kan ka'e filannoo biyyoolessaa erga yeroo hin beekamne dabarfame booda naannoo Tigraay filannoo naannoo isaa geggeessuudhaaf murteeffatuun addeessise. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii Hidiif miidiyaa biyya keessaa fi biyya alaa teessanii guyyaa har'aan hordofaa jirtan kabajaa fi jaalalli nu isiniif qabnu bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jecha erga waxabajjii 30 bara 2020 halkan keessaa sa'a 3 fi walakkatti weellisaan jaalatamaa fi kabajamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee as hokkorri biyyattii keessatti dhoohuun lubbuun qeerroo fi qarree hedduu dabruun akkasumas hooggantoonni siyaasaa kan akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi qeerroowwan hedduu dabalatee akkasumas eegdota Jawaar dabalatee to'annoo jala oolanii as fincilli biyyattii keessaa fi biyya alaatiin itti fufee jira. Haa ta'u malee ammas guutuu Oromiyaa keessatti ajjechaa fi hidhaan guyyarraa guyyatti hammaataa deemaa jiraatuun isaa beekameera. Akkasuma guutuu addunyaa keessatti biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti cimee itti fufee jira. Sa'aatii amma nuti Hidiif miidiyaan isin wajjin turtii taasisaa jirru kanatti Waashingten DC fi Kanaadaa keessatti mormiin cimee itti fufeera. Kabajamootaa fi dhaggeeffattoota maatii Hidiif miidiyaa guyyaa har'aa jechuun adoolessa 17 bara 2020 Yuunaayitid Arab Emiraatii irraa qabannee nu isin biraan geenne kana fakkaata. An kan isin wajjin ture Numeerii Hussein hanga oduu biraa qabannee walitti deebinutti nagayaan nu tura.